Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenya kan koo isin dhaqqabu warroonni kiristaana taatan ashama harka fuuni bakka jirtanitti nageenya kan koo isin bira haa ga'u jecha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo har'as viidiyoo ajaa'iba qabadhee isin dhufee jira. Egaa dhaggeeffattoota kan koo barnoota keenya har'aa keessatti immoo kan isinitti agarsiisu warroonni mana bitachuu yaaddan yookaan mana bitattan akkanumallee warroonni mana ijaaruu yaaddan yookaan ijaartan mana keessan qalama mana keessan irratti dibuu barbaadan halluu isaa akkamitti karaa salphaa ta'een halluu isinitti miidhagu kan isin barbaachisu kan isin gammachiisu osoo mana sana irratti hin dibin yookaan osoo hin bitin halluu barbaadan jechuudha. Akkamitti mana keessan irraa kan bareedu akkamitti beekuu dandeenya. Egaa yeroo ammaa kana teknolojii waa baay'ee nuuf fidaa jira dhaggeeffattoota kan koo. Egaa mana ijaarattanii yoo qabaattan bitattanii yoo qabaattanii mana ijaaraa yoo jiraattan jechaadha. Halluu qalama mana keessan dibuu barbaadan kan akkamiiti kan isin hawwatu kan isin gammachiisu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo adda addaa qalama mana keenya yookaan halluu qalamaa mana keenya dibuu barbaadnu irratti yeroo baay'ee namoonni mamii keessa seenan sababni isaa isa kamtu mana kan koo wajjin deema isa kamtu mana kan koo wajjin hin deemne waan jedhu ni ilaalu jechaadha. Kanaaf iyyuu warroonni mana ijaarattanii qabdan akkanumallee mana ijaarachuudhaaf yaaddan akkanumallee warroonni mana bitattan mana bitatuudhaaf illee warroonni yaaddan halluu mana keessan kan qalamaa jechuudha. Halluu akkam yoo mana keessan dibdan isin gammachiisa ka jedhu har'a viidiyoo gabaabduu tana keessatti isinitti agarsiisa. Egaa wanta kana ufuma keessanii practice gootanii halluu kamtu mana kan koo irraa bareeda jettanii mana keessan suuraa ni kaaftan. Mana suuraa kaaftan san immoo halluu akkam akka ta'e appii tokko isinitti agarsiisa. Appii kanatti fayyadamtanii akkamitti halluu kamtu namijaaya kamii warra godhadheen na gammachiisa halluu akkam mana kan koo dibachuu qaba saaloonii ta'uu danda'a balbala irra ta'uu danda'a bakka barbaadan jechuudha. Mana keessan bakka barbaadan irratti practice qofa gootan suuraa mana keessanii yookaan suuraa mana keessanii kaaftanii mana keessan erga kaaftanii booda halluuwwan kanneen asii achi jijjiiruudhaan halluu kamtu na gammachiisa kam yoo dibe osoo bitu halluu bitanii isin jalaa baduu irra jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni halluu bitanii erga bitanii booda qalama bitan san jechuudha. Halluu bifa bitanii qalama bitanii san jechuudha. In gammachiisu ta'a jijjiiruudhaaf immoo ni rakkatu. Kanaaf osoo hin bitin dura akkamitti mana keessan practice gootanii ofii keessanii bifa qalama isin barbaachisu jechuudha akkamitti beekuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isin jecha warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu isin dhaqqaba. Akkanumallee maatiiwwan chaanalichaa like fi share gochuun dagatinaadha. Like share godhaadha. Amma gara barnoota keenyaatti seenna. Egaa har'a kan itti fayyadamnu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo appii tokkodha wanta kan hojjechuudhaaf kan itti fayyadamnu. Appii kana eessaa akka argattan duraan dursee isinitti agarsiisu. Appii kana buufachuu barbaaddan Play Store bilbila keessan irratti argamu irra seentanii bakka search baarii kana irratti jecha amma screen irratti isiniif barreesse kana ni barreessitan. Prestige jettanii Prestige color PC jettanii barreessitan. Ergasii isa jalqaba irratti isinii dhufu Prestige color PC isa jedhu isa jalqaba kana kilik gootan. Egaa dhaggeeffattoota kan koo appichi kana fakkaata an kanaan dura waan buufadheef oppin qofa gochuu na ilaallata. Isin garuu install godhaadha yeroo jalqabaatiif gara bilbila keessanitti buufadhaadha. Egaa appicha kana hanga maate nama 100,000 oltu itti fayyadamee reetiin isaallee 3+dha baay'ee tokko cimaadha. Appii kana ni buufattan. Ergasii appicha kana keessa ni seentanii appichi kun yeroo jalqabaatiif yeroo seentan permission isin gaafata. Permission isan yeroo jalqabaatiif jechuudha while using the app isa jedhu tuquudhaan yeroo hundayyuu jechuudha. Appii kamii yeroo keessa seentan heeyyama isin gaafata heeyyama san kennaafi. Egaa dhaggeeffattoota kan koo keessa yeroo seentan kana fakkaata appichi jechuudha. Asirratti take a photo inni jedhu kun directly mana keessan yookaan mana keessan san jechuudha. Bakka barbaadan san saaleenii ta'uu danda'a guutuu manaa ta'uu danda'a kaastanii bilbila keessaniin kaastanii fudhachuu barbaadan take a photo jedhu kana take gootan jechaadha. Footoo keessan ni fudhatta jechaadha yeroo kana kaaftanii. Warroonni immoo kanaan dura mana keessan yookaan mana ijaaraa jirtan san yookaan mana ijaarattanii halluu qalama dibuu barbaadan suuraa mana sanii kaaftanii yoo qabaatan gaalaarii keessan irraa ni fudhattu. Load photo ka jedhu kana kilik gochuudhaan gaalaarii keessan irra ni seentu. Fakkeenya afaan amma suuraa kana fudhadhee jira jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa akkuma asirratti argattan saaleeniidha jechuudha. Saaleenii kun dibamee jira. Halluu qalama adiidhaan dibamee jira. Garuu halluu biraa yoo barbaade isin suuraa mana keessanii guutuu ta'uu danda'a kan kaaftan kan saaleenii qofa ta'uu danda'a kan balbala irraa ta'uu danda'a bakka barbaadan kaastanii qalama akkamtu mana kan koo irraa bareeda mana kana qalama yookaan qalama halluu akkam yoo dibe irraa bareeda ka jedhu isinitti agarsiisa jechaadha. Egaa asirratti mallattoo kana ni tuqxanii yookaan asirratti yoo isin dhufte immoo ishee kana jechuudha. Ishee kana ni tuqxanii halluu barbaadan filachuu yoo barbaadan jechaadha. Ergasii dakana dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo halluuwwan dakanatti argaman keessaa kan barbaadan filattan. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan isa diimaa kana kilik gootanii
akkana qabdanii ni naannessitan jechuudha. Diimaa barbaaduudhaaf diimaan naannoo kana jira. Diimaa kana kilik gootan. Diimaa kana keessa immoo kan adda addaa jiran jechaadha. Kana keessa isa kana ni filattanii erga filattanii booda quba keessanii ni dibdan jechaadha. Halluu kana ni dibdanii akkuma argartan dibuu irratti argama. Isin suuta jettanii dibaadhaan ani isinitti agarsiisuudhaaf qofa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan jechuudha. Egaa haala amma argartan kanaan dibee jira jechaadha. Diimaa haala kanaan dibee isinitti agarsiisee jira jechaadha. Kanaafiyyuu halluun saaleenii kanarraa yookaan mana keessan irraa bareedu kamiin haala kanaan ilaaluu dandeessan mana keessan suuraa kaaftanii jechuudha. Fakkeenyaaf kan biraatti haa jijjiiru. Jijjiiruu barbaadan jalqaba erga dibdanii booda haaluma kanaan jijjiiruu dandeessanii kanneen keessaa. Fakkeenyaaf gara booraatti immoo haa jijjiirru. Booraatti jijjiiruu yoo barbaadan isa kananiitu hixanii akka amma argartan jechaadha. Bifa kanaan dhaggeeffattoota kan koo argartan jedhii yaada. Asirratti mee magariisa immoo haa goonu. Argartan jedhee yaada. Ilaalaadha asirratti bifa barbaadaniin jechaadha. Kan biraa immoo itti dabaluu barbaadan gubbaa kanarra diimaa godhachuu barbaadan immoo asirratti mallattoo pilaasii kananiitu hixanii ergasii dakanaan wanti biraa isinii geengoon biraa isinii dhufti halluu ni filattan jechaadha. Amma halluu akkam filattan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo amma isa kana magariisa dibnee magariisa kanaan natti tolee jira. Isin kan barbaadan ta'uu danda'a. Gubbaaf jala irratti illee waan barbaadan dibuu ni dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf erga kana finnee boona amma gubbaarra diimaa dibuu barbaadan reedis isa jedhu kana kilik gootan. Ergasii isa kanarra deebitanii reedis isa jedhu kana kilik gootanii isa kana kilik gootan. Amma asirratti diimtuutti isin jijjiiramee jira jechaadha. Guutuun isaa kan dibne halluu magariisaadha. Amma immoo diimaadha. Quba keessaniin qabdanii gubbaa kanarra jechaadha qal'iftanii diimaa dibdan jechuudha. Anam harka kan koo sirrii waan hin ta'iniif isin garuu suuta jettanii gubbaarra kana yoo dibdan qal'iftanii dibuu ni dandeessan jechaadha. Haala kanaan ergasii qalama kamtu mana kan kootiif barbaachisa kan jedhu haala kanaan beekuu ni dandeessan jechaadha. Egaa haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo qalama akkam mana keessan dibuu akka barbaadan salphumatti beekuu ni dandeessanii waan isin rakkisu hin jiru. Ergasii immoo seef godhattan jechuudha. Kaa'achuu barbaadan gaalaarii keessanirra seef kan jedhu kana kilik gootanii seef godhattan jechaadha. Gaalaarii keessanii akka isiniif seenu jechaadha. Fakkeenyaaf isa kanaadha kan seef godhanne jechaadha. Haala kanaan seef godhannee jirra jechaadha. Amma immoo balbala irratti kan akkamii yoo dibadhe naaf bareeda kan jedhuudhaaf mee isinitti agarsiisu. Seensa balbala mana keessanii irratti jechuudha. Kana suuraa ni kaaftan balbala keessanii yoo barbaadan gaalaarii keessatti ni qopheeffatanii ergasii load photo kan jedhu kana kilik gootan suuraa balbala keessanii kan qopheessitan san ni fudhattanii egaa akkuma argaa isa kana jechaadha. Mee halluu gubbaarra kan argaa jirtan gubbaarratti jechuudha kan dibame bifa adiidha jechaadha. Balballi kuni. Egaa amma immoo kan biraa dibnee isinitti agarsiisu. Mee diimaa dibnee isinitti agarsiisu. Isa diimaa kana kilik gootanii isa kanaan dura qopheessinee waan qabnuuf rakkoon qabu qopheessuu barbaadan akkuma duratti isinitti agarsiisa qopheessitanii amma immoo diimaa kana qofa kilik gootanii ergasii asirra dibdan jechaadha quba keessanii. Asirra dibdan balbala kana seensa kanarra jechuudha. Argaartan jedhee yaada. Haala kanaan ni dibdan. Sirriitti dibdanii isin fakkeenyaaf ani isinitti agarsiisuudhaaf isin suuta jettanii hojjechuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo lamaan isaatiiyyuu gargar gochuun dandeessanii isin akka fedha keessaniitti angaruu isinitti agarsiisuudhaaf qofa. Isin akka barbaadanitti dibaadhaa dhaggeeffattoota kan koo bifa kanaan diimaa dibnee jirra. Amma immoo halluu biraa kan dibuu barbaadan isa diimaa kana dibnee isa duratti kireet goone kana isa kana tuqxanii balbala irratti immoo halluu akkam yoo dibne nu gammachiisa kan jedhu amma fakkeenyaaf isa halluu boora ta'e haa dibnu. Boora fakkeenyaaf balbala tokko boora haa dibnu. Boora asirratti jijjiiramtee jirti. Egaa isa kana boora dibta jechaadha. Argaartan jedhee yaada. Suuta jettanii ni dibdan. Suuta jettanii garuu jijjiiruu dandeessan jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma amma asirratti argaartan halluu kamtu irraa bareeda kan jedhu ni ilaaltanii. Fakkeenyaaf boorri baay'ee tokko nama gammachiisu. Fakkeenyaaf magariisatti mi'a jijjiiru. Haala kanaan jechuudha. Bifa barbaadan jechaadha. Bifa barbaadan ni filattan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo isa kanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf ani isa kana filadhee jira. Isa kana naaf wayya. Balbala lammaffaa irratti illee haaluma kanaan ni gootan jechaadha. Egaa haala kanaan dibdanii erga geessitanii booda isin suuta jettanii hojjechuu sirriitti miidhagsitanii hojjechuu dandeessan dhaggeeffattoota kan koo isinumatti argisiisuudha. Ergasii seef godhattan egaa seef godhattan kan akkam akka ta'e asirratti ilaaluu dandeessanii. Egaa bifa kanaan jechuudha. Mana keessan halluu qalamaa isa kam dibuu akka dandeessan kan isin gammachiisu akkanatti ofii keessanii practice gootanii qalama yeroo keessan osoo hin balleessin qalama barbaadan deemtanii mana irraa bituu barbaadan irra dheeyxanii bitachuu ni dandeessan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo duraan dursitanii garuu akkana mana keessan irratti shaakaluu ni dandeessanii wanti kun isin fayyada isin qarqara jedheetan qabadhe isiniif dhufee dhaggeeffattoota kan koo yeroon teknolojiidha itti fayyadamaadha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata warroonni chaanaala kana faaraa hojjetan subscribe gochuun dagatinaadha akkanumallee mallattoo notification olirra godhaadha yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina horaa bulaa.